hamma yuunivarsiitiitti jechuudha Ameerikaa qofatu osoo hin taane yuunivarsiitiin sun yeroo itti galan qaamanii isaansiisuuf yeroo itti galani sirna guddifachaa yoomti fuudhanii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota kennaa deebinee dhufnee jirra har'a barattuu akkaan cimtuu taate jechuudha kan fakkeenya barattoota ta'uu dandeettu tokko jechuudha kan ispees saayinsii barachuudhaaf abjuu guddaa qabdu sanuuyyuu immoo Ameerikaatti barachuudhaaf abjuu guddaa kan qabdu abjuu guddaa qofa osoo hin taane immoo sirriitti hojjechaa kan jirtu jechuudha ammumarraa achi gahuudhaaf waan isitti daandii isiirra kan jirtu ammumarraa waan gaarii hojjetaa kan jirtu ammumarraa immoo mana barnootaa keessatti jechuudha qabxii gaarii kan galmeessaa jirtu jechuudha qabxii olaanaa kan fidaa jirtu qabxii olaanaa kan fidde mana barumsa Cambridge keessatti kan barataa jirtu jechuudha har'a isii irratti reakshinii jechuudha yaada kiyya koomentii kiyya kennaa maaliifi barnoota ta'a namoonni baay'een muuxannoo irraa fudhachuu danda'a waan jedhu irraa yaada koo isii irratti kan kennu ta'a jechuudha mee dursa immoo waan isiin jette dhageeffannee walitti dachaanaa jechuudha. Barnoonni saayinsii hawwaa bal'inaa. Itti fufi mee seenaa. Kennamu Ameerikaa keessattidha. Mee itti fufi. Yuunivarsiitii sirriitti disaayid godhee asin deemuu barbaada jedhee yoo murteeffachuu baadhus. Barnoonni hawaa kun eessa kennama Ameerikaa keessa kennama laala qo'atte jechuudha amma keessa deemte ammarraa eessatti akka inni kennamu illee adda baafatteerti. Otoon achi galee baay'een gammada. Yoo akka carraa hamma yuunivarsiitiitti jechuudha Ameerikaa qofatu osoo hin taane yuunivarsiitiin sun illee yuunivarsiitii akkamii akka ta'e illee adda baafte. saayintistoota waan hojjettu kana fa'aa hojjechaa jiran yookiin namoota yoo Ameerikaa deemte argitee waliin haasa'uu fa'aa barbaaddu fa'aa jira. Deebiin kiyya baay'ee obvious. Eenyu fa'aa waliin argate. Maskootoon argate. SpaceX Elon Musk hojii wal arguu barbaada. Jalqaba warraa lafa kaattee jechuudha waa'ee space kana waan hubatu jalqaba warraa nama hojii wal arguu qabdullee lafa kaattee jirti seenan nama kanallee gaarii akka inni ta'e profaayilii isaa jechuudha googil gootee ilaaltee qo'atteerte jechuudha. Akkana kaa barattoonni keenya akkatti cimaa ta'uu qabanii akkatti beekuu ta'uu qabanii akkatti aktiif ta'uu qabdanii jechuudha. Baay'ee namatti tola ishee. Seenas gizaachoo baay'ee namatti tolti. Gammadaa wal si agarsiisu. Galgala wal argu isaa. Carraa kanaan dhaamsa dabarsuudha Elon Musk. Nice. Thank you. Wala garte namni abjuu qabu bakka abjoota saniin wagaare dhugaa waan namatti toludha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoota kennanii abjuu isaanii adda baasuu qabaatu. Abjuu isaanii vision kan jennuun jechuudha. Mul'anni isaanii maal ta'uu barbaadani? Yeroo hunda yeroo barsiifnu barattoota kennallee maatillee yeroo deeggarnu mul'ata ijoollee kennaa beekuu qabna. Mul'ata ijoollee kennaa bocuufii qabna. Yoo bocuuf dandeettii sirriitti hundoofne ilaalcha isaaniirratti hundoofne akka isaan mul'ata isaanii sanirra dhaabbatanii hojjetan gochuu danda'uu qabna jechuudha. Dhugaa akka nu boosite akka itti boonde jechuudha. Qabxii guddaa jechuudha. Streetii chargii qabdii qabdii jechuudha. Streetii walumaa galatti streetii fiduudhaani Cambridge mana barumsa Cambridge jechuudha. Mana barumsa Cambridge kan karkulamii biyya Ingiliiziin barsiisu jechuudha. Yeroo ammaatti kan kan Profeesar Gammachiise jechuudha. Achi seentee qabxii olaanaa fiduudhaan barachaa jirti. Uf duratti immoo akkuma isiin himte kanatti jechuudha. Saayinsii hawaa barachuu barbaaddi qasiitti barachuu barbaaddu immoo Ameerikaadha. Ameerikaa keessa immoo yuunivarsiitiitti barachuu barbaaddu lafa kaa'atte mul'ata jechuun akkasitti jechuudha. Mul'ata ofii lafa kaa'a daa'ima kenna akkasitti bocachuu qabna jechuudha. Meemmoo amma walaloo si yeroo daa'imaa baafte tokko isin akkuma isinitti hime jechuudha. Walaloo qopheessitii walaloo sanillee waliin dhageeffanneetiniin walitti dachaanaa jechuudha. Meetti fufii seenetti. But they're worth all the pain. Because when you can create your own. So don't be afraid. Because with every new beginning comes a life.
Ergaan walaloo kanaa namoonni baay'ee jireenya haaraa jalqabuudhaaf akkas laalika ingiliffaan jechuudha biyya keenya keessatti yeroo ammaa kan barattoonni ittiin kufan yoo jiraate afaan ingiliffaati garuu isiin afaan ingiliffaatiin walaloo qopheessite jechuudha kun immoo barattoota baay'eedhaaf fakkeenya guddaa ta'uu danda'a jedhee yaada kanaafuu har'a kanaaf reakshinii irratti hojjechuu barbaade guyyaa biraa immoo odeeffannoo kenna walitti dachaana hanga sanii immoo laayik sheer kooment gochuu hin dagatinaa isin nagaata.